ilma adeera ibsishaattu dhufee as jira sodda haarawa dhalajiitu jettiin arsin dhalajiitu nutti dhufe kaanee tiriini Lajee hamartii faatte haayuu jira. Kan namni biraa nama hedduu gaafatee ibsishaati michoota dhugumaan fuudhuu deemta dhugumaan jaalattaa jaanii kakachisanii kakatee wallaahi nin jaaladha fuudhuuf hin deema kajeejje. Ngarre wallahi video akkasii jiru. Wallahi ngarre. Amma maal jettare? Maal jechuun? Keessummaa Ameerikaarraa dhufanii as jiran kan ilma adeera ibsishaa kan goo. Rakkoon hin jiru keessummaan aadaa keenya eebalu rakkoon hin jiru. Osoo fira isaa ta'uu baatellee keessummaadha. Keessummaadha amma tasoddoomaa san rakkanneeba. Mataa lafa ciisu maqaan naman dhiisu akka akkasitti abbaa mucatti seenatti eenyatti dabalanii illee harki qullaa mana jira hin beekta yeroon kiramtiidha. Harkuma duwwaa dhaqee dubbise sittillee dawwaluuf atillee oosanii laayiv irra jirta. Bakka malee namoota jaalattuuf kabajuuf jaalallee kee wajjin jirta. Profaayilii fa'aa ol kakkaataa jirta ilaalee akkanumatti biraa deemee dhufe mana namaatti dhaqee dubbise. Rakkoon qabu ni qeeballaa. Ammuma deemnuure? No, ani deemu atiitu fidee. Sagantaamu. Atiitu deeme fidee ani deemu. Mana keessa waa qopheessitaati? Akkasii dubartiin gisee keessummaan alaatti dhufe manuma keessa tolti mana keessa hawaasa tolchiti malee alaamaan guutetteeti. Kan tolaaraa itti dabalu? Arruma moo? Wallah as jira bareeda wajjin bulle. Dhuguma bar. Wallah. Rakkoon hin jirus. Itti dabaluure sa'a meeqatti? Koi gaanii mari'annaa ka miidiyaa jirba. Maaliif ijoollee hordoftoonni kiyya akka faamilii obboleewwaniitti minaamin yookaan hin jettu? Maara kophaa maatiif hojii mari'achuu? Yaa akka obboleewwaniitti dhugaadha rakkoon hin jiru garuu ni mari'anna. Ijoollee koomentii jalatti yaada faasii kennane. Ni mari'annan jeebar. Amma isaan guttee jirti boori yoo ta'e malee. Agaatoo maakis ta'uu danda'a ibsishaas ta'uu danda'a dhufee okkee niin jaaladhaa yoo sun maal godhu. Akka isin nam tokko jara keessa. Yookaan maakii ta'uu danda'a yookaan ibsishaa ta'uu danda'a okkee niin jaaladhaa Hamza to win please be side wal jaaladhaa niin jaaladhaa kalaas irraafi yoo sin jee yookaan irraafi yoo sin jaa will you accept that? Eega wal jaalatan nama lamaan dhufan nama leenjichi wal bira taatee maa anillee ni jaaladhaan haa jettuun isiin innillee haa hin jaaladhaan. Nama lama ta'uu qaba. Dirqama nama lama ta'uu qaba asitti immoo. Wal jaalatan walachuu dhufanii wal jaalanii yoo jedhan dhiyeessii wayi. Soo kanaafuu ati wanti sooshaal miidiyaa irratti isaan poost godhanis kan tiktook irra godhanis kun hundi atiif sin amansiisuu jechuun dirqama hin parsan dhufanii yoo sin jaammalee. Namni sun maaliif beektaa? Ani nama jaalate. Okay, yoo kanan taane tarkaanfiin wanni hin godhu hanga isaa deemame. Maaliif sin jira beektaa bakka sanitti? Ani nama jaalate nama isii jaalate sii galee. Warroonni akkasitti amansuun dammootun iyyuu warra jaalala normaal oromummaa fi jarri wal ta'uu jaalatanii malee akka nama kiyyaa jaalli qabe miti. Ani ammoo nama jaalli qabe waan ta'eef sirraa. Afaan isii irraa isa bira teettee ana bira illee teettee si jaalladha jettuun arguu fedha. Gaafsan dammoo deemtittuun jaala keessatti maal gochaa isii jeeqa waan jedhu wayna dhaga'ama. Fakkeenyaaf viidiyoo keessin ibsaayyee siin jaaladha jettuun kan ibsaanis ammoo ani siin jaaladha jee hamartii faatte haayuu jira. Kan namni biraa nama hedduu gaafatee ibsishaati michoota dhugumaan fuudhuu deemta dhugumaan jaalattaa jaanii kakachisanii kakatee wallaahi nin jaaladha fuudhuuf hin deema kajeejje. Ngarre wallahi viidiyoo akkasii jiru. Wallahi ngarre. Okay, I will show it. And I share the videos and videos. So you are that down. Kan namni gama kuma lama fi maal irratti namarra gaafatanii maal yoo jaalattes nama isii dhaleetu jira nama san gaafadhaa ati sinnaku sigalee akkaataa inni itti deebise confidence guutuu si muhii. By the way, gizee namni sun gaafatu nama maqaa dha'uun hin barbaachisu asirratti.
Yes nin jaaladha garuu ati haadhaa fi abbaa siitii miti yoo barbaadillee haadha abbaa sii gaafadha wallahi nin fuudhaa jee qabatee jira kana dura viidiyoo nama hedduurratti I have that video live ture video sayyoon si erge yoo agarte amma video sabira anin jiru beeta video sabira maybe video dalaganii faa wali kana barii faa firuu danda'anii hin amanuu sanam sigalanii so kanaaf ati kama jiraachuu qab situation sanatti jiraachuu qabda bakka san yaa annama jaalate waan ta'eef bakki masanitti bakki madhaawwadhu sanitti osoo akkanatti taa'u ija keessa wallaalii jaraa mi'aawaa san wal jaalanna gaafa waliin jaan bro ani du'aa godhee fi gammachuudhaan deema sila maan an gammachiisnee jedhaaran akka wal jaalatan maan mul'isne sitti jedhaaran. Okay. Hangana achi mee akkam akka godhan barbaadame tuyi jaalallee hangana achi akkami ibsama hangana achi akkami namni wal jaalata haawute ma akkam godhuu qaban. Easy busy uf maraafiyyuu jaraafillee anaafillee isiifillee karaan bareenni osoo an bira jiru jalalachuu tuyi nu lamaan wal jaalannaa jaala keenyaan hin miidhaminii jedhanii yoo gana dubbatan anaa bira jiru bar dhiirti kana booda waan barbaadu jiru bar ani si jaaladhaami kinoo tuwiin ammucaa kana jaaladhaa ibsichaa nama jedhamu kana jaala keenya batabbatanii waan hangette ani gaafa sanirraa yoo waan isii jaalaa haasee isii jeekuuf waa wayii dubbadhe amna hamsaa guys ani hamsaa yoo mitiyyuu wayim dammootu like hinaaffaa qaba yookaan ammoo jaala jaraa jibbaaf akkana godhadha gaafsan zaasi oromoon kabeetu kana wal amansiisu hinaaffaa ni qabdaa hamsaa hinaaffaa ni qabdaa hinaaffaa lama qoodama sii gala hinaaffaa idoodhaa san hin qabu hinaaffaa like ta'ila waanyoo san hin qabu garuu hinaaffaa jaartii fa'aara hinaafuu jaartiin xiyyatuu hin qabdi jaartii tana ni jaaladha waan jedhamu tokko hin jiru garuu tu bar maal seetani beekta tuwiin fi ani amma you are young guy sii gala ilma jaatikkaadha you have a like bright future. You get it? Nama ati jaalattu tokko by the way. Already ni jaalatta. Takana kaani ni jesa how do you feel? Maal sun daga ma fakkeenyaaf nama ati xiyya jettee amantuu namni sanis si jaalatta atis ni jaalatta. Garuu namni tokko achirraa ni jaaladha jee gisee waan ni jiru akka atitti maaltu sun daga ma fakkeenyaaf. Ani amma das nan jiru. Dubartii an jaaladhe dhiirri gisee biraa dabruu lafa tanaan namma. Anamma soonatti akkam godha beektaa? Amma nama anjaar wayii damni wayii dhiiraa wayii dhufee jaaladha chiiffaatan yoo naan jee yookaan ammoo yoo isin jeen hin waamaan isinillee waamaan. Fakkeenyaaf ni beektaati jaartii ta'e gaafii kana na gaafadhu you know her ni beekta amala siitis isiis ni beekta bareechitee si jaalatti atillee hin jaalatta lubbuu baaftaa garuu namni tokko lafumaa ka'ee out of nowhere si galee maybe amata dhibbaas jaalachuu mala inni. You don't know. Go out of somewhere, he's just show up, he said, he claimed like he love your wife. Akka diraatti maal godhuu qabdu. Nama agartee jaartii isaati irratti biyya isaati irratti hin falmanne iddoo hin asii gale. Maal gootaati akka diiraatti akka ati yeroo sana. You have a dignity, you have your ego, bro. Digale? Maal gootaati? Maal si dagaama? Anyways, waan akkeessu dasna jedhame beektaan. Sirri maddasna jedhame. Okay. Takana kaani ni fete jechuun. Dasna jedha maal godha beektaa gisee sanitti. Yoo si harkaa fudhate yoo namni sun fakkeenyaaf dasni jeetti. Isin amanaameen isin amanaami. Ambar jaartii ni amana. Mucaan sun dhugumaa yoo jaalate. Isallee waamee isillee waamee akkana jaalattu himi fakka hin miidhamnetti. Ilmi yeroo bar nama kana jaalladha dhiisoo sin jedhe isa biratti achi booda hin tartu so. Waameen itti min akkana jaalattu kun akkaan jaarsa kee ka fuulduraa ta'e. Abboo dhageetteerta yaa dhageera. Sana booda nun jeeqin hayyee. Saasi easy way karaa nagaati. Kanuma barbaadde jechuudha. Kanuma qofa waan biraa kanuma qofa. Ammoo akkasii ta'uuf qabsoo itti fufte jechuudha. Yaa ka guyyaa meeqa gana guyyaa sadii barama guyyaa afur guyyaa shanaffaaf deemaa bara kabajaan eegee jaala keessan naa ibsaa isin keessaa baaminaa hin jeeni. Easy way. Dubbisuudhaaf yaalte dubbisuuf jara dhiyaachuuf yaalte. Yaa man. Maal jaa? Yeroo itti dhiyaattu maal jaa? Dubbanna yaatti sii galee I think ishiin live video wayii argee ture short video wayii. Isti haa dubbisuun nama lamaan dubbisnee itti haa himnu namichi tokko sii fedhiin qabu ture na fakkaatee video sana akka argette jechuudha. Azaan inni hin dhiise. So anamma ka ishii sun naata dhufanii bakka wal jaalanna hamsaadhaan bara easy wayii.
Sahabii yoo qaanfattee isiin fakkeenyaaf yoo irraa faamtu ati akka mallaalte. Hai. Posti godhaan jirtu inni jaadha jettees dubbata walii dabalaan jiran akkam saafatti kan asirrataanii walii bara qaanfiin kanamo wayii tokko na ba'a. No bar namaatu haasa'u nama rikardi godhaa fi namni miitu godhatee haasa'u saniin haasa'u fakkeenyaaf amma anaa fi ati already viidiyoon keenyaa immoo baruu ni agarta cicciramees gana biifaara si gala sanumaaf jecha namni miitu godhee bilbilaan haasa'u. No jechuun haasaallee sagalee baasuu baatan wayii akkana ta'anii wajjin dawalan akka walii dawalan beekanii bar waan biraan naasanii bar si jaaladhaa yookaan ammoo tuliyyuu wayin jaalannu bar namni waan nu jaalu se'ee manaan jaanii fa waan we don't know waan jarri haasaan by the way. We don't know. So because of sagalee waan hin jirreef. Kee waan jaala haasanii fi waliin jaalannu bar minaan waliin jaaniyyuu we don't know. So min haasaa jiran kun kasaalan qabaatin asirratti. Anu ol beesi jaaladha hizbii kanarra jeen kan salfatin isiin deebii naa deebisuudhaan maa salfatti. Hayi afaan Oromoo takka haasuna baabaa kee. Hayyee keessaan qunnamuu mokkortee waan kana keessaa yoo siin jaalsiif taate ani gaafii kan nama kanarra gaafadhee misaa ol been jaadha jedhee hizbii kana sin jaal ana miidhama moo jaran miidhama saab ana miidhamami bar ana miidhama na qaanfata ana bar xiqqaata bar saabu iyee mucaa kun jaalatii bar asirra itti himte minaa min jaamaar ansanni qeebalas bro sani jarri hin cinqami test dhufanii sin jaalannu deemi haa jaalatu. Hayyee ati amma akkuma ati don't be selfish gaafii michiyoo sanii si gaafadha amma michiyoon san jaalalleetiin maraattee jirti baadawwee. Deemsaa atattamaa barbaaddi michiyoon tuni biyya namaa keessa jirtiin taladalaati. Ati dhiira si galee ati nin jaaladha yoo ta'e dhiira irraa bareedu. Garuu dubartiin dhiira nin jaaladha jettee suuraa maxxansitee booyuun you know it is so sad. Mee michiyoo sanii dargaan ati qabdu maali? Miidiyaa rakkoon qabu. Sina mana dhaffe. Si jaaladha jaala kanatti minaan hin jenne dhuftee keessaa leen dubbis akkanam tokko haalee naan hin jenne. Jesti normal as murabbaati. Maybe bakka hedduu si dubbisuu malte atiitu maybe like fuulan kan inni yookaan Isra wallahi nan dubbisne osoo dubbiste seeraan ittiin. Maal jettaa osoo si dubbiste bakka ammatti osoo si dubbiste maal jettaa? Ammatti maakii jaaladha. Oma takka godhuu hin danda'u dhiifama naa godhii. Rabbiin nama akka keetitti si jaalatu si haa hiruu. Je'eenii garaa gabaabaa isinillee isaan kun deebisaaf ture. Ammallee isin koottu sitti hima. Ila maakii jaaladhaan. Qashtiiti jechuudha. Namni akka keetii rabbi shaaru. Zaasii gaabii gabaabaa deebisee fi biraa deema. Singalee miisaa. So easy busy maafuuf cinqan jedhaaran maanallee cinqan jedhaar saayiba. Jaalalli si mi'aate akkam si godhe? Dhuguma jaalatte? Jaalli soban qabdu si galee. Jaalli soban qabdu. Like you are real dhuguma jaalatte? Yaa maakii namni lafaa keessa jaalladha isin hin jiru isin jammara walayyuu nama yoo kijibaa ta'e malee lafaa keessa jaalladha isin hin jiru. Galan ani maakii duraan ammaa miti ka jaallalle garuu ammaa. Ani amma na dhagee waa tokko si hima. Wallahi si galee I know braazarii keetillee saahiba fi jabaadhaa ati isaas jirtaa you are. You're my brother. Yeah bro. Oh my days bro. Si wallahi. Wallahi it's my G bro, it's my guy. Maltate, wajjin turre, eessa bakka hunda wajjin turre. Kaale everywhere, see gale. Oh my day, fam guys. He was in and in 2022, in Glasgow, I used to live in London, bro. Hey, bro. Yeah. So my sahab was sudara, bro is my guy, guys. I'm a jabba come like a day ago, sudara na sahibi, live. So malgo teribeta, habibi. Wallahi, let me tell you something, yeah. Like, Maki, onne kullu kabdi, nama khabaji, nama jani. 1% listener, yeah, onne, yeah. Obbale sagari tata. I will trade that place. See, gale. Imsi shafis, anafis. Listen. Okay, sorry, get that. Obbale sagari, see, gale. Best friend, best brother. Imsi shafis, imsi shan imbete, imsi shan. But I'm vazat also na yewa so akkanam niyadu imsi shan. Namni lale maybe turiye or khatibarami or ibn Sambeta. Wallah is not that kind of person. He's so humble and nama like kulkulu nama atankam ne rasigale. Making tatu daran like isalla menje chu maki ifsisha chu anna wali ganna kame. Okay. Anna wali ganna kame wal harakatan baka match wal godan. Pakenya bar yero to bilona saati male bilona birati ni ne damu.
Ibsi shaafi maakii jechuun biloona wal harkate kulfii wal harkate jechuudha. Because I know both of them. Yeroo dheeraa fi beera. Ati, you are our friend, our little brother, best brother itataaf ibsi shaafis anaafis maakifis one of it is gonna be in our team. So